uummata Walloo irratti baname lubbuu namaa fi qabeenya jiraatota naannichaa balleesse. Godina addaa Oromoo Walloo keessatti lolli sabummaa irratti xiyyeeffatee adeemsifamaa jiruun lubbuun namoota darbe qabeenyi fi qe'een qotee bultootaa jalaa barbadaa'e. Lolli kun kan adeemsifamaa jiru iddoowwan akka Haxaayyee, Majatee, Mata Diimtuu, Shawaaroobiit, Cirrii, Qal'oo, Jaarraa, Caffaa Diimtuu fi Kamiseellee dabalatee kallattii hedduun uummata Oromoo irratti dhukaasni banamee lolli adeemaa jira. Godina addaa Oromoo Walloo keessatti yeroo ammaa kana lolli hamaan akka adeemsifamaa jiru jiraattonni bilbilaan dubbisnee nutti himanii jiru. Gara godaa bahuu jirra. Manaa baatanii moo? Manaa baanee takka biyya takka namni takka hin jiru kunoo. Hunduu bukkufatee bahuu jira. Maaliif manaa ba'aa jirtu? Manni gubatuu dhabee. Ammas moo? Ayyoo amma kunoo sa'a torba jalqabee nutti ka'anii. Amma kamtu gubaa jira? Amma kun humni addaa liyyoo ayiliin seenee furmaata kaa'uu hin dandeenye? Ayilii gubuu jira boo. Isaanumaayyuu? Amaara wajjin wal ni jedhe. Qaamni ka federaalaa ergame dhimma kana dhaabuu hin dandeenye? Hin dandeenye namatti koodhaa kan dhufan isaan immoo gara Haxaayyee darbanii jirani. Amma kan gubataa jiru naannoo kamitti manni? Naannoo Shawaaroobitti. Shawaaroobitti akkas gochuu jiramu? Ayyoo gubataa jira kunoo laali. Kabalee shiteenya diimtuu fa'aa jedhamti. Maalii fa'aa jedhamti amma gubbaa taanee ibiddi akkamitti. Lubbuu keessan baraartaniif waan dandeessan maraayyuu godhaadha. Lubbuu keenya akkamitti baraara kunoo waan nyaannu hin qabnu waan dhugnu hin qabnu kunoo harkatti baanuu jirra bara waan takka hin jiru. Beeksisni gara jira bittinnaa'inni osoo. Amma uummanni hoo karaa ofirraa ittisuudha wanti humna ol ta'eeti kan ofirraa ittisuu hin dandeenye? Humna ol ta'eeti jira. Waraanni bakka hedduu jira. Oomishni nama xiqqoodhaatti fakkaatee bittinnaa'anii jiranii. Liyyuu ayiliin naannoo Amaaraa moo? Liyyuu ayiliin naannoo Amaaraa kun humnaan darba jedhee Kamiseerraa gara Shawaaroobitti dhufuu ka'anii achitti Qalloo irratti waraanni hamaa ka'ee turaatti. Tole. Isaan dhumanii isaan hafanii sheenanii kunoo isaan hafanii mana gubuu jiranii. Eeshi. Katamaa shiteenya amma sheenuu ka'anii jiranii shiteenya isheen malee shii qarqara jirtu. Ayyee. Shiyaan bitni godhanii jiranii. Ayyee. Waan isaan beeknu wallaahi nu amma beelli beelaa tumtuminiis. Bulchaan aanaa Jiillee Dhummuugaa obbo Jamaal Hasan akka BBC'tti himanitti gandoota naannichaa 5 keessatti lolli adeemaa jira. Hawaasni keenya uummata qotee bulaati. Akka amma miidiyaaleen lallabamu kanaa miti. Abaawoo shanee warra gurmaa'e meeshaa waraanaa ulfaataa wanti jedhamu hin jiru. Qotee bulaadhaan kan lolamaa jiru. Qotee bulaan du'aa jira. Manni qotee bulaa gubataa jira. Inni du'aa jiru kun ammoo shaneedha jedhamee gabaasni kan irratti hojjetamaa jiru jechuun obbo Jamaal Hasan himaniiru. Akkam jirtan? Nagaadha. Oromiyaa Giloobal Miidiyaa irraa isinii bilbilna. Dhimma amma Wallootti ta'aa jiru kanaaf waan tokko isin gaafachuu barbaadeen. Haalli godinni Oromoo Walloo keessa jirtu baay'ee ulfaataadha. Tole. Lolli akka godinatti baadana baname guyyaan afurii har'aanii. Tole. Guyyaan shanii. Tole. Akka magaalaa Kamiseetti immoo baadanotti banamee kaleessa ganama gama lafa kaanuu liyyuu hayilii atuubisii nama 77 qabatuun makiinaa 38 nutti fe'amee dhufe. Tole. Bejeereen lama jechuudha. Ayyee. Nama 2,000 ta'uu kana gara aanaa Arxumaa Fursee deemaa turanii kan irraa kunneen baadasanii amma ilaa ammaa lolatti deemaa jira jechuudha. Hayyee amma waraana kana kan isin irratti bane eenyudha? Qaama kamiin hoogganame? Naannoo Amaaraati. Naannoo Amaaraati. Naannoo Amaaraati. Isaan immoo gama isaaniitiin kan jedhan abaawoo shaneetu uummata irratti uummata nagaarra dhukaasaadha kan jedhan kun. Abaawoo shanee wanni jedhamu guddina kan jiru. Abaawoo shanee jechuun Oromoodha. Oromoon of nyaachisuun qabu. Kun shaneedha kun maali jedhee Oromoon of nyaachisuun qaba. Duraan iyyaa turre. Oromoo jechuun shanee jechuudha. Oromoo jechuun sabboonummaa jechuun shanee jechuudha. Maal jedhan uummata lafarraa fidne alaabaa asirratti jaaruu qabnaa kan jedhan uummata asirraa balleessine maaliif ummati Oromiyaa bal'oonis beekuu qabdi. Ummati Walloo gaafa cabe bara 40 lolee gaafa cabe Oromiyaan guyyaa 12 keessatti akka cabde kana eenyu yaaddatee
Tole. Kanaafuu ammas walloo cabsee walloo irraa gara Oromiyaa kennee Oromiyaa harka qullaa jira Oromiyaa kanaa jijjiirree Oromiyaa haadha oolaadha wanni biraan jiru. Tole. Immoo nama isaanii cabuu miti isaanii miti akkamitti fayyadamu cabuu hin dandeenye biyya haala ta'ee hin dhumne malee. Tole lubbuun hanga ammaatti namoota kan lola kanarratti darbe hangam ta'a? Amma gaduula kanarratti namni baay'een miidhamee jira kan miidhame keessa aanaa diinlee dhumuutti namni kan hedduun wareegamee jira. Tole. Lakkoofsaan amma mana jedhee yoon beeku dhabee aanaa jiidatti nuti gaafa lola duraa nama 8 kan ture kan wareegamee kan madaa'e nama gara 20ti lola guyyaan tokkootiif. Nuyi immoo baasee lolatti waan shenneefu baasee nama addaan baafannee himuu dandeenye nu biraa kaleessa kamiseetti akka kamiseetti immoo ana fedhii jiraata kamiseetti. Lolanni keenya kun immoo namni 8 nama jaha nama yaqiini namni ture nama jaha amma waan hin beeku immoo jira kanaa hin beekame namni amma sobii kana ta'uu jira. Tole amma iddoo kamitti lolli kun har'a akka gaggeeffamaa jiru fakkeenyaaf? Amma naannoo kamisee beeksisa irratti gattame wal kamisee qalloo fi kamisee iddoo kan jedhamu jira qalloo fi kamisee kiiloomeetira yookiin meeqa jennu 5 jennu 5. Kana hedduu kamisee irratti wal qabe. Amma jara kana ganama kana buqqifnee magaalaa seenanii gara magaalaa seenan bakka tokko nama leenjii qaxxaaranii jiranii. Makasanii magaalaa seenanii gara magaalaa seenan immoo wanni seenanii nama galma abbaa gadaa kan jedhamu makalakaa jira makalakaatti baqatanii galma kan keessa jira namni kuma tokko ta'u. Amma makalakaa margee dhaabbatee jira. Humni dabalataan ammas immoo dhufaa jira konkolaataa dhagahaa jirra amma karaa harbuu kana dhagahaa jira jechuudha keenyarra. Kanuma qophaa'ee mootummaa deebisuu wanni biraan jiru gaa isaan qaama mootummaatii fi qaama uummata walolaa jira uummati immoo xiyyiitii rasaasii amma nama rakkisu waa eenyu beeka. Kanaafuu Oromiyaan bal'oon maa raftanii maaliin jettanii teessanii maa nu laaftanii hiriira bahuu dadhabanii waan biraa godhuu dadhaban nuti dirmarsuu dadhaban. Tole amma lola kanaa fi humni federaalaa irraa ergamee lola kana dhaabsuudhaaf ergame hoo hin jiru? Humni makalakaa dhufee humni federaalaa dhufee humna ammas maratti miti inni dhufes immoo jarri kan jechaa jiru hin baanu naannoo keenya keessa isin bahaa malee dhaagaanaa nama wal dhabaa jiran jarri kan hirmijjaan fudhataniif alaawwanneen fudhataniif kanaaf jechuudha jarri naannoo keenya keessa bakka baanuu qabnu hin baanuu gurbaan inni azaajiin isaanii naannoo ragaatti bilbilan dalagaan laqiisa malee hin bahamuu kan jedhaa jiru si galee. Makalakaan immoo sinii wayyaa bahaa jedhanii jiranii kun waan garaa isaan godhan isaantu beekan nuti amma ummati kun ofirraa deebisaa jira ofirraa lolaa jira. Kanaafuu kanas jechuu danda'e polisii jedhani. Hayyee guddaa galatoomii. Du'aa waliin jiru namni du'aa jira namni dhiirri karaa isaan keenya dharaan wareegamaa jetti garuu Oromoon ati shanee jechuu ati maal jechuu dhaabuu qabu warra walii galee afaan takkaan dubbatu qaban akka aditti. Tole guddaa galatoomii. Inni kan lolaa jiru Oromummaas malee waan biraatti miti lafa keenya immoo akka raayyaa fi akka warqaa'eeti kan godhuu barbaadanii hin taatuuf abadan. Walloon aanaa jiraannee jirra. Nuti gar seenaa aannoleetii fi cabee jalan koo hin jaarre maleetu jaarre inni baruu beelaatii fi inni raayyaa irrattii fi walloo kamitti ta'e waan sanii waliin jechuu keenya garuu waan seenaan hin jaarramanii fi waan immoo godina addaa Oromooti malee jara haa jala bulluu fi seenaan keenyaa fi wanni hundi dhokatee hospitaala nagaa hin qabnu. Mana yaalaa nagaa hin qabnu kanaafuu kana ta'e yaala bisaa gargaaruu sinillee nu waan nagaa fattaniif galatooma obboleessa kiyya. Tole ishee nagaa ta'e. Biiroon kominikeeshinii naannoo Amaaraa ibsa mootummaa naannichaa toora feesbuukaa isaanii irratti baasen gareen ABO fi qaamoleen michuu isaanii ta'an guyyaa jimaataa bitootessa 10 bara 2013 irraa eegalee meeshaa waraanaa ulfaataa kan qote bulaan qaba jedhamee hin yaadamne fayyadamuun humna hidhatee fi qindaa'een godina Shawaa Kaabaatti magaalaa Axaayee fi naannoo isheetti lammiilee nagaa irratti haleellaan qaanessaan raawwatameera jechuun maxxanse. Haa ta'u malee ka'umsi lola kanaa torbee darbe keessa amaammota sabaan Oromoo ta'anii fi konkolaattota gara aanaa Jillee Dhummuugaa imalaa turan Axaayee keessatti dhagaan irratti darbatamuu fi rasaasni itti dhukaafamu akka ta'e jiraattonni nutti himan. Sababni cidha irratti nama ta'an jarri jechuudha. Achi booda imaama masiidaa ba'uu ajjeesan. Achi booda itti aansanii masjida imaama ajjeesa san masjidicha guban. Amma sun kan ta'e guutuu Shawaa Kaabaa jaraa keessatti ilaala Axaayee bakka uummanni keenya baay'inaan jiru akka jira beekta magaalaa Axaayee keessa.
achitti suudhaan sammuu gandoota gashaniitu maqaa dhaamaa ganda sadi ergiteenyaatti gubaniidhani. Namallee akka malee wanni jedhanii meeshaa gurguddaa laani kan makkalaakayaa malee warri liyyuu hayiliidhaan eeyyamamne kana dishkaa fi zuwaayaa soostii kan qabaniidhaan akka jiru. Kottole kun isaan immootu kan jedhan bari shaneetu seenee warra Oromoo kanaa fi shaneetu meeshaa waraana ulfaataa qabatee lolaa jira jedhan garuu dubbiin faallaa akkam? Shaneen kun qotee bulaa yoo ta'e shaneedhaan wal loluura. Tole. Yoo shanee silaa isaan mashaffatee ka'ee jiru ta'e isaan sana agarre nuugaa silaa manuma nu dha'uura kunoo ammoo kanaa magaalaa keessatti. Ammoo waraanni dhaabbateera. Waraanni maal dhaabbata amma magaalaa ishee magaalaa kamisee jidduutti ammoo waraanni laal naannoo jarri jirurraa gara amma sanbatee wanni kanaani. Ayyee. Gara dasee deemurraa naannoo wanni itti dhiyaata beektaa Dabra Birhaan. Tole. Kanaafuu gara hoteela akka deeman ambulaansii keessaa buusanii akkumaatu viidiyoo irratti agarte san akkasumadha. Namoota iddoo waraanaatti madaa'anii gara buufata fayyaa ambulaansiidhaan deemaa jiran irrattis ajjeechan suukaneessaan raawwatame. Liyyuu hayiliin Amaaraa Oromoota Walloo lola keessatti madaa'anii hospitaala Shawaa Roobit seenuuf deeman konkolaachisaa ambulaansii dabalatee ajjeesuun isaanii marsaa sooshaal miidiyaa irratti viidiyoodhaan gadi dhiifamee naanna'aa jira. Namoonni ajjeechan kun irratti raawwatame ammaaf kan beekame Oromoota madaa'anii 4 fi Oromoota miseensa poolisii ta'an 4 konkolaachisaa ambulaansii dabalatee ajjeefamanii jiru jedhama.